Namoonni hedduun dargaggoonnis ta'ee geessonni akkasumas immoo dhiironni hedduun mana yaalaa nu bira yeroo dhufan wantoota isaan kaasan keessaa tokko akkasumas immoo namoota hedduudhaaf gaaffii kanaaf deebii isiniif ta'a jedhee kana yaadee qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Namoonni hedduun egaa dargaggoonni baay'een gara kilinika keenyaa dhimmoota keessumaatii dhimmoota saalqunnamtii akkasumas immoo nafsaala yookiin immoo qaama saalaa wal qabatee yeroo isaatti yaaliidhaaf akkasumas immoo gorsaaf mana yaalaa dhufanii nu haasofsan jiraata jechuudha. Anis immoo yeroo baay'ee egaa viidiyoo kana nan hojjedha, har'an hojjedha, boriin hojjedha tuman jedhu sababii garaa garaatiin hojiin natti baay'atee turedha. Waan isaan kompileen godhan keessaa baay'een isaanii qaamni saalaa kan koo gara bitaatti jallaadha, gara mirgaatti jallaadha, akka kan hiriyyaa koo miti yookiin immoo viidiyoowwan garaa garaa ilaalanii wanta garaa garaa ilaalanii namoota hedduudha kan nu bira dhufan. So boca qaama saalaa dhiiraa wal qabatee yeroo baay'ee egaa saayiziin isaa kan koo saayiziin isaa baay'ee xiqqoodha, kan koo guddaadha, kan koo giddu galeessa jedhanii dargaggoonni hedduun yerootti miidiyaa irraa dibata garaa garaa fayyadamanii haala kanaan fayyadamtanii guddisuu dandeessu, haala kanaan kana gochuu dandeessu kan jedhu namoonni hedduu dhufanii gaaffii garaa garaa nu gaafatu. Kan isin dhufu bilbilaanis ta'ee karaa keessa akkasumas immoo qaamaan dhufanii namoonni hedduu isaanii nu haasofsiisu jechuudha. Guyyaa irraa kan wal ilaallu bocni qaama saalaa inni sirrii kamidha? Bocni qaama saalaa inni sirrii hin taane immoo kamidha? Yeroo akkamii mana yaalaa dhufuu dandeessu? Dhiibbaa akkamii immoo namarraan ga'uu danda'a? Yoo ture yookiin immoo yaalatuun argatiin yoo ture maal namarraan ga'a? Dhibeen kanaan wal qabatu jira. Dhibeewwan mana yaalaatti ilaalaa jiru dhimma kanaan wal qabatan yaalii kennaa jiru keessaas akka fakkeenyaatti qabadhee isiniif hin kaase jechuudha. Kana kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Akkam jirtu nagaas hin daganne maalii akkasumaan nitu nagaan hin gaafatiin gara viidiyootti seente jettanii baay'een keessan na gaafachuu dandeessu. Garuu nagaan daganne jirtu fayyaa keessanii nam'ee gas hin jalaa badeera. Dooktar maal taatee erga fuutee nu jalaa badaa jirta. Erga fuutee waa'ee dhimma qaama saalaa dhimma mudhii gadeettu yeroo baay'ee dooktar mudhii gadii naan jettu I don't know jedhaa rakkoon qabu mudhii gadi waan baay'ee jira. Wantoota jireenya namaatiin murteessaa ta'an hedduutu jira waan ta'eef yoo akkas jedhame rakkoon qabu. Yoo jettanis immoo egaa sartifikeetii garaa garaa kan amdoos ni maxxansaan tureera. Dooktar Naafii Argeetu egaa sekshuwaal meedisin yookiin immoo saayinsii fayyaa saalqunnamtiif qaama saalaa irrattis immoo sartifaayididha. Intarnaashinaali sartifaayid waan ta'eef dhimma kanarratti guyyaadhaa guyyaatti ganaan haasa'ee isin nuffisiisa. Namoonni dhaggeeffachuu barbaadan rakkoon kun yoo amma isin hin mudanne tarii yoo na mudate illee of eeggachuun qaba jettan qofti dhaggeeffadha. Lakki namoonni safuu cabsuun barbaadu dhaggeeffachuun barbaadu safuudha jettan immoo akka amma beekutti qaamni saalaa nutti kenname waan safuu cabsu hin qabu. Waaqayyo uumaan kan nutti uume yeroo isaatti akka itti fayyadamnuu fi akkuma waa'ee qeensaa, waa'ee rifeensaa, waa'ee garaa, waa'ee turuu haasofnu waa'ee kanaa immoo sirriitti haasofnu. Kanaaf namoonni dhaggeeffachuu barbaadan qofti deema. Warri lakki dhaggeeffachuun barbaadan jettan rakkoon qabutuun dhaggeeffatiin darbuu dandeessu jechuudha. Kanaaf dhimmoota kanaan wal qabatee saayinsii fayyaa saalqunnamtii fi nafsaala yookiin immoo qaama saalaa wal qabatee yeroo yerootti viidiyoo garaa garaa isiniif hin gadhiisan. Namoonni hedduun kumaatamee hedduutti lakkaa'aman waggaa tokko keessatti namoonni kuma hedduutti lakkaa'amanii dhufanis immoo yaalii garaa garaa argatanii jechuudha. Egaa dhimmi kun dubartoonnis kan nu ilaalaa jirtan jiraachuu dandeessu, hiriyaa qabaachuu dandeessu, abbaa manaa qabaachuu dandeessu, gara fuulduraatti waan nama mudatu hin beekan. Dhimmi kun dhimma keessanis ta'uu danda'a waan ta'eef ilaalaa isin jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma boca qaama saalaatii fi saayizii qaama saalaatii wal dabatee kanaan dura akkuma beektan dhimma guddina qaama saalaatii inni noormaalii kami inni noormaalii hin taane kami jedhee sidii barsiisan ture baay'een keessan namoonni 500 ol ilaalaniiru. Viidiyoo kan deebitanii ilaaluu dandeessuunis dhimma kana irratti dhimma boca irratti wal qabatee namoonni baay'ee dhiphatu. Dargaggoonni keessumaan dargaggoonnis ta'e geessonni namni waggaa 40-50 illee dhufe namni waggaa 60 illee dhufe nutti rakkoowwan garaa garaa kan boca qaama saalaa jijjiiran jiraachuu danda'u. Kanaan dura argina yoo ta'e garuu kan yoo haaraa ofirratti argite dhufuu dandeessu. Garuu mee waa'ee boca qaama saalaatii wal qabatee waan tokko kaasuun barbaada. Egaa boci qaama saalaa dhiiraa namatti gargari. Namoota addunyaa kana irra jiraatan keessa nama 100 keessa namni 20 boci qaama saalaa isaa straightiin ta'u yookiin gara bitaatti jallaadha yookiin gara mirgaatti jallaadha yookiin gadi jallata yookiin gara bitaatti yookiin gara mirgaatti yookiin gadi yookiin ol jallata jechuudha. Kun jira. Garuu digriin isaa yookiin immoo anguleeshinii isaa yookiin immoo digriin ni jallatu suni ammamidha ni noormaalii ta'e kamidha kan jedhu yookiin immoo yoo maal ta'e rakkoo uumuu danda'a kan jedhu immoo sirriitti adda baafnee ilaaluu qabna jechuudha. Egaa akkuma beekamu saayiziin namaa saayiziin dhiiraa dhiiratti yookiin fakkeenyaaf dhiira tokko namoota 5 wal bira qabnee ilaallee saayiziin namaa gargar ta'uu danda'a. Tokko saayiziin isaa guddaa ta'uu danda'a, 16 ta'uu danda'a, tokko 14 ta'uu danda'a, tokko 15 ta'uu danda'a. Kuni namatti gargari. Yeroo baay'ee dargaggoonni baay'ee asirratti wanta dubbachuu barbaadu namoonni baay'een viidiyoo garaagaraa viidiyoo poornoogiraafii falaaluudhaan akkasumas immoo namoota kaan irra yookiin immoo nama kaan dhiira kan biraa wajjin kompeer gochuudhaan waan garaagaraa kan koo xiqqaadha kan koo akkas ta'e yeroo isaatti kompileen godhan jiraatu jechuudha. Namoonni baay'een isaanii saayizii qaama saalaa kiyyaa xiqqaadha inni kan dhufanii mana yaalaatti nu biratti ilaalaman yommuu meeshar goone ilaallu baay'een isaanii noormaal reenjii keessa jiru. Ofitti amanamummaa dhabuurraan kan ka'e yookiin immoo sodaachuurraan kan ka'e
even hanga sadarkaa baay'ee durbatti asuu dadhabneetti illee kan ga'an baay'een isaanii jiru. Waa'ee kanaa dippilii yeroo biraa gallee keessa ilaalla. So boci qaama saalaa akkuma isinitti himee gara bitaatti yookiin gara mirgaatti yookiin gad yookiin ol digirii 5 hanga digirii 30tti jallachuu danda'a. Fakkeenyaaf digirii 5 hanga 30 jechuun xiqqoo gara bitaatti akkas ta'uu danda'a, gara mirgaatti akkas ta'uu danda'a, ol akkas jallachuu danda'a, gadi jallachuu danda'a akkanatti jechuudha. Namoonni baay'een keessan tariitii qaamni saalaa keessan yeroo inni ka'u maal akka fakkaatu boci saalaa beekuu dandeessu hundi keessan jechuudha. Actually kuni tolerableedha. Qaama saalaa dubartii keessa gaafa galu sheeppii isaa jijjiirata rakkoon tokko dhiibbaa geessu tokko illee qabu jechuudha. Normaalii digirii 5 hanga digirii 30tti kan jiru akka normaalitti fudhannu yookiin immoo reenjii normaalii keessa akka jirutti fudhannaa jechuudha. Garuu rakkoo kan uumu yookiin immoo yeroo akkamii dhiibbaa geessuu danda'a yoo akkamtee immoo mana yaalaa dhufuu dandeessu namoota baay'ee mana yaalaa dhufaa jiran keessa rakkoo kan qaban baay'een isaanii jiru. Egaa yeroo baay'ee dhimma kana wal qabate waa'ee dhibee tokko haasa'uu barbaada. Peyronie's disease kan jedhamu jira. Yeroo ammaa Peyronie's disease jechuun maal jechuudha? Egaa qaamni saalaa akkuma beekamu qaama saalaa keessa ureteraa kan jennu yookiin immoo funcaan gararratti kan dhaabamsiisu tuubboon karaa funcaanni ba'uu fi karaa spermiin ba'u jira. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Dabalataan immoo corpora cavernosa kan jennu yookiin immoo tuubboo yookiin immoo akka maal jennaa caasaan qaama kaartileejii fakkaatu kan qaama saalaa keessa jiru kan iddoon dhiigaa keessa jiran hiddi dhiigaa yeroo dhiigaan guutamutti qaamni saalaa akka ka'u kan godhan jiru jechuudha. Kan immoo kan haguugee argamu jira. Shiiziin haguugee argamu jira jechuudha. Shiizii haguugee argamu kana keessa yookiin immoo tunika albuujiniyaa kan jennu kana keessatti immoo yeroo rakkoon uumu fakkeenyaa fi sababa garaagaraadhaan kan ka'e. Kanaan dura kuftanii ta'uu danda'a. Waa sin rukutee ta'uu danda'a. Qaamni saalaa keessan keetu jiru. Yeroo baay'ee waa nama rukutee tiraawomaan garaagaraa gochuu danda'a. Kanaan duras kufees ta'uu danda'a. Irra ciistanis ta'uu danda'a. Akkasumas immoo yeroo wal qunnamtii saalaa godhanii egaa yeroo tokko tokko simmeetii yookiin miira to'achuu dadhabuurraan kan ka'e qaamni saalaa lafee qaama saalaa dubartootaatti yeroo walitti buutti cabuu danda'a. Beektu kanaan dura dubbadheera. Yookiin immoo yeroo sanatti tiraawuma dhukkubbii isinitti dhaga'amuu danda'a. Dhukkubbii wayii isinitti dhaga'ameera yookiin kanaan dura waan ta'e isin rukutee kuwaasitu taphatanii kuwaasiin isin rukutee ta'uu danda'a. Keessattuu yeroo baay'ee namoota kubbaa miillaa taphatan yookiin immoo ispoortii hojjetan akkasumas immoo surree qaamni keessan qaamni saalaa dhiiraa keessa surreen baay'ee qabee yeroo itti waan ta'u tiraawumaan suni maal gochuu danda'a jechuudha. Achi keessatti infilaameeshinii uumamuu danda'a. Sababa kanarraan kan kulkulurraan kan ka'e kulkulli kuni tishuu haaraa faayibiroos ta'e kan immoo tishuu diriiruu hin dandeenye plaakii kan jennu achi keessatti kuufataa jechuudha. Ilaaltanii to'ate baay'een keessan namoonni viidiyoo kan ilaaltan arguu dandeessu. Qaama saalaa waan inni fakkaatu argaa jirtu piikcharii isaa wanti kuni madaa jechuudha. Fakkeenyaaf godaannisi madaa uumame. Fakkeenyaaf amma gaafa waan tokko asiis rukutu hin madaa'uu danda'a dhiiguu danda'a miti deebi'ee godaannisa uummata. Godaannisi qonyanyaa fakkaatu kun wanti qonyanyaa fakkaatu yookiin immoo plaakii kan jennu kuni bakka namni isin jedhe kana keessa kuufamuurraan kan ka'e yeroo harkaan qaqqabdan mee qaama saalaa keessa yeroo qaqqabdanii kan wanti jajjabaatu wayii wanti jajjabaa wayii wanti qonyanyaa jajjabaa fakkaatu wanti akka dhagaas ta'uu danda'a wanti akka jajjabaa fiil gootanii kun Peyronie's disease jedhama jechuudha. Akkuma isinitti sababii garaagaraan kan ka'e rakkoowwan caasaawwan konnektiiv tishuudhaan wal qabatan ta'uu danda'a. Balaan yookiin immoo dhukkubbiin kanaan dura sirrukutaan kubbaan sirrukutee ta'uu danda'a. Waan garaagaraan kan ka'e yookiin immoo yeroo wal qunnamtii saalaas ta'uu danda'a. Dhiibbaan kun yeroo dhagootti maal ta'a jechuudha. Faayibiroos tishuu kan jennu yookiin plaakii kan jennu kuni keessa kuufamuudhaan miira jajjabaa ta'uu sinitti dhaga'amu kun mallattoo isaati. Lammaffaa qaamni saalaa yeroo ka'u gara tokkotti jallatu. Keessumaa yeroo baay'ee qaama saalaa doorsal paartii yookiin gara gararraatiin yookiin immoo gara gubbaa sararaatiin yeroo qaqqabdanii fiil gochuu dandeessu. Yookiin gara bitaan mirgaan ta'uu danda'a. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Maal ta'an jajjabaata. Yeroo qaamni keessan ka'u yookiin garmalee ol jallata ta'e. Fakkeenyaaf ol jallachuu danda'a, garmalee gadi jallachuu danda'a, yookiin gara bitaatti garmalee jallachuu danda'a, gara mirgaatti jallachuu danda'a. Kun kanaan dura noormaalii ture wanti kun sirriitti mul'ate qaamni saalaa yeroo ka'utti yeroo garmalee jallatu kun mallattoo isaa keessaa tokko sheeppii qaama saalaa jijjiiruu keessaa tokko kanadha. Kanaaf dhibeen kun Peyronie's disease jedhama jechuudha. Kan biraan immoo yeroo qaamni saalaa kun wanti kun baay'ee sin dhukkuba yoo ta'e, dhukkubbiin isinitti dhaga'ama yoo ta'e, qaamni saalaa yeroo ka'utti sin dhukkuba yeroo seksii gootan baay'ee diskomfortiin isinitti dhaga'ama yoo ta'e, wanti kun immoo yeroo harka keessan immoo qaama keessan qaqqabda ilaaltanii jajjabaata yoo ta'e, kun Peyronie's disease jechuudha. Boca qaama saalaas jijjiira, dhukkubbiin namatti dhaga'ama, even qaama saalaa kan kaanillee gochuu danda'a. Dabalataanii ka'uun dhabuu qaama saalaa mataan isaallee wanta kanaaf akka risk faaktoriitti yookiin immoo akka saaxil baasutti ilaaluu danda'a jechuudha. Peyronie's disease kan jennu kun jechuudha. Egaa wanti kun akkuma isinitti himee Peyronie's disease jechuun maal jechuudha? Sababa garaagaraan tiraawumaan isinirra ga'ee yookiin immoo hin beektan tarii beekuu dhiisuu dandeessu sirriba keessas ta'uu danda'a utuu hin beekin sirra ga'uu danda'a wanti kun yookiin immoo karaa biraattis kan ka'e dhufuu danda'a dirqama tiraawumaa ta'uu dhiisuu danda'a yookiin immoo
qaamni saalaa kan yeroo dheeraa yoo ture rakkoon akkasii ta'uu danda'a jechuudha. Wanta jajjabaa kana wanta fiil gootan kana yeroo kan qabda yeroo fiil gootan yookiin yeroo qaamni saalaa koo nama dhukkuba yoo ta'e yookiin immoo boci isaa gara ol yookiin gadi jal'atee isin rakkisa yoo ta'e kun mallattoo isaa keessaatii isa tokko. Akkasumas immoo dhukkubbiin isitti dhaga'ama yoo ta'e peeroonis diisiis kan jennu jechuudha. Dhimma boca qaama saalaatiin wal qabate wantoota boca qaama saalaa jijjiiruu danda'a keessaa inni guddaa inni tokko kam jechuudha isa kana jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti egaa dhibeen kuni battala ofirratti argametti atattamaan mana yaalaa kottaa. Mana yaalaa yeroo dhuftan yaaliin garaagaraa bifa lilmeedhaan irra isinii kennamuu danda'a. Karantii immoo PRP kan jedhu jalqabneera. Namoota hedduu yaalii kennaa jira. Akkasumas immoo hanga sarjariitti boottillee ga'uu danda'a jechuudha. Maaliif deemee dhibeen kuni dipireeshinii nama baay'eerraan ga'a. Sodaa walqunnamtii saalaa qabaachuu baay'ee yaalaaf nama nu bira dhufee dubbate keessaa sababa kanarraan kan ka'e tiraawomaan guddaarra ga'e kan gaa'ela isaallee hiikii jira. Isin galee miti yaalii waan qabutti fakkaatu. Namoonni baay'een isaan dhimma kanaa gaafa dubbannu waanuma yaalii hin qabne yookiin immoo waan yaalii hin qabne jedhanii waan yaadaniif mana yaalaa dhufan jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti wantoonni boca qaama saalaa jijjiiran keessaa inni tokko kanadha jechuudha. Kanaaf egaa qaamni saalaa dhiiraas yoo akka malee murames immoo jijjiiruu danda'a yookiin gar tokkotti akka inni dabu gochuu danda'a. Yeroo muranitti tishuuf tishuun iskaarii walitti qabatee gar tokkotti jallachuu danda'a. Kanaan duras waan nu godhatee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti boci qaama saalaa akkuma isinitti hime gar tokkotti xiqqoo digirii 5-30 xiqqoo jallachuu danda'a. Garuu wanta haaraa ofirratti argitan kanaan dura qabdan ofirratti argitan yoo ta'e yoo garmalee guyyaadhaa guyyaatti dabalaa deeme yoo ta'e yeroo qaamni saalaa akka yookiin qaamni keessan koo isin dhukkuba yoo ta'e dabalataan immoo qaama saalaa koo irratti illee dhiibbaa isin irraan geessiseera yoo ta'e atattamaan mana yaalaa dhuftanii yaalamuu qabdu jechuudha. Namoonni mana yaalaa dhuftanii immoo yaalamuu barbaadan isin argana jettanii teessoon keenya magaalaa Finfinneedha. Hayaa Daraartuu Addabaabaatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 937 Duwwaa 7 yookiin lakkoofsa iskiriinii diispilay jedhu kanaan bilbiltanii yookiin immoo Duwwaa 9 bilbiltanii beellama qabattanii dhuftanii yaalamuu dandeessu jechuudha. Gabaabumatti gaaffii namoota hedduudha. Argixanyaadha nama 100 ol akka inni dhufee dhimma kanaaf dhufee ilaalamuu nan beeka. Kanaaf rakkoon akkasii yoo mudate kottaatti mana yaalaa kottaatti waliin mari'adhaa waliin diskas godhaa isin jenna. Egaa guyyaarraa wanta dabarsuu barbaade wanta dubbachuu barbaade kana fakkaata. Bal'inaan immoo dhimma dhibee kanaan wal qabatu immoo qaama dhuftanii waliin mari'achuu isin dandeessu. Sagantaa kana immoo qopheessee kan isin dhiyeessee dooktara keessan dooktar Naaffii Argeetudha. Namoonni sabskiraayibii godhan malee dhokattanii ilaalaa jirtan sabskiraayib gochuudhaan marii deebi'aa maamila taasisan jedha. Fayyaan dhabina.